Yooyyaa ashamaa nagaa bultanii nagaa ooltanii daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo guyyaan irraa kun kibxataa ammajjii 18 bara 2021 odeeffannoo saatii kanaaf qopheeffannee isin biraan gahuu fi argamnee jirra. Matoota oduu saatii kana keessatti naannoo Tigraay keessatti waraanii hammachuun dhagahame jira. Karaa mootummaa Itoophiyaatiin ammoo naannoon Tigraay tajaajila bu'uura misoomaa deebitee argachaa jirti jecha mootummaan gabaasaa jira. Karaa biraatiin ammoo mootummaan Itoophiyaa gargaarsi namooma ummata akka hin dhaqqabne godhuudhaan naannoon Tigraay beelaa fi saaxilamuu danda'a jechuudhaan dhaabbileen gargaarsaa mootummaa Itoophiyaa himachaa akka jiranii dhagahame jiru. Rakkoon daangaa Itoophiyaatii fi Suudaan ammallee hammaachuutu dhagahamee jira. Milishoota fi waraanii Itoophiyaa haleellaa Suudaan keessattuu dhaqqabseenii torban kana keessatti tiksoota 2 ijjeesee horiyyee fi re'ee 250 ol saame jechuudhaan mootummaan Suudaan himatee jira. Karaa biraatiin ammoo mootummaan Suudaan akka jedhutti raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa miseensota waraana Suudaanii ka booji'ee 8 oli gadhiisuu isaa gabaasee jira. Odeeffannoo kanallee isin biraan gahuu deemna. Abiy Ahmed yeroo ammaan tana karaa dippiloomaasii siyaasatii fi akkasumas rakkoolee ollaatii fi Itoophiyaa keessa jirtuun rakkoo hamaa keessa seenuu isaa dhagahame jira. Itoophiyaa ka diiguu deemuu siyaasa Amaaraa jechuudhaan Abiy yeroo ammaan tana murteessuu dadhabee rakkachaa akka inni jiru odeeffannootu jira. Karaa dippiloomaasiitiin waraana Itoophiyaatii fi Suudaaniitii fi akkasumas haala rakkoon siyaasaa Amaaraa Itoophiyaa keessa galchitee ilaalchisne odeeffannoo isin biraan gahuu deemna. Eertiraan Tigraay keessatti badii guddaa dhaqqabsaa jirti jechuudhaan mootummoonni gamtooman himatee jira. Waraanii Eertiraa baqattoota Eertiraa ka Tigraay jiran irratti badii inni dhaqqabse yakka waraanaa jedhame jira. Kunin hangafoota odeeffannoo saatii kanaa isin biraan gahuu deemnu. Amma gara bal'ina oduu kanattu dabarra. Odeeffannoon keenya ka jalqabaa ka isin biraan gahuu deemnu odeeffannoo naannoo Tigraayitiin jalqabna. Naannoon Tigraay beelaa fi saaxilamuu akka dandeettu gabaasni mootummaa Itoophiyaa tokko addeessee jira. Gabaasii mootummaa kun akka jedhutti naannoon kunin yeroo ammaan tana ummati guddaan buqqa'ee jira. Ummati guddaan jireenya fi jiruun isaa sarbamee jira. Gargaarsi namoomaa yeroon dhaqqabaa hin jiru. Naannoon kunin beelaa fi saaxilamuu akka dandeettu dubbatamee jira. Gabaasa kana waabeeffachuun ka gabaasee maddii Associated Press Itoophiyaan waggoota 30 kana misooma ariifachiisaa fidaa turte. Keessattuu naannoon misooma kanaan akka malee jijjiiramte naannoo Tigraay turte. Naannoon fakkeenya badhaadhina Itoophiyaatii fi guddina taate ka Tigraay kunin ammaan tana beelahuu fi deemti. Beeli kun ammoo beela bara 1984tiin wal fakkaachuullee akka danda'u gabaafamee jira. Karaa biraatiin ammoo mootummoonni gamtooman mootummaan Abiy Ahmed gargaarsi namooma baqattoota Eertiraa ka Tigraay keessa jiranii fi ummata waraanii naannoo Tigraay buqqisee fi akka dhaqqabaa hin jirre goosisaa jira jechuudhaan mootummoonni gamtooman himatee jira. VOA qophiin afaan Ingilishii akka gabaasetti yeroo ammaan tana dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi dhaabbileen gargaarsaa adda addaa gargaarsa ummata buqqa'ee fi ummata manirra godaanee fi dhaqqabsuu fi carraaqan dhaqqabsuu akka hin dandeenye ka dubbatamee jiru. Mootummaan Itoophiyaa gargaarsi namooma haal duree tokko malee ummata barbaaduu fi akka dhaqqabu waliigaltii dhaabbilee kan wajjin godhaa jiraatullee sababa nageenyatii fi akkasumas rakkoo birookiraasii irraa kan ka'e nyaati ummata barbaachisu akka hin dhaqqabne godhaa jira jechuudhaan dubbatamaa jira. Kun kanumaan odoo jiru kaampileen baqattoota Eertiraa ka Tigraay keessattuu argaman 2 guutumaa guututti bifa jedhamuun barbadaa'uun dubbatamee jira. Kana ka dubbate dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dhaabbata dhimma baqattoota hordof UNHCR akka ta'e ka dubbatamu.
dhaabbanni UNHCR karaa dubbii himaatiin akka dubbatetti suuraaleen saatalaayitii argaman akka mul'isanitti kaampiin Shimalbaa baqattoota 96,000 olii keessummeessituu barbadaahee jira. Kaampii Shimalbaa qofa osoo hin taane kaampiin Hitsatsi jedhamus barbadaahuu yookaan ammoo miidhaa guddaan irra dhaqqabuun hubannee jirra jechuudhaani wanni Tigraahii keessattuu ta'ee yakka waraanaa jechuudhaani seera addunyaatti kan mootummaa Itoophiyaatii fi Eertiraa gaafachiis ta'uu dubbatee jira. Baqattoonni Eertiraatii fi dhaabbileen gargaarsa namoomaa hojjettoonni isaa kaampii kanaa keessatti yeroo adda addaa miidhamullee dubbatanii jiru. Odeeffannoo karaa biraatiin ammoo kaampiin baqattoota Itoophiyaa ka Suudanii keessatti baname dhukkuba koronaa vaayirasiitiin faalamuu irraa kan kahe sodaan guddaan uumamuun dhaabbileen gargaarsa namoomaa ibsaa jirani. Yeroo ammaan tana uummanni kaampii keessa jiru humna kaampii ole waan taateef gargarii faffagaachuun dhukkuba koronaa vaayirasii ittisuulleen akka hin dandeenye ka dubbatamee jiru. Dhaabbanni kunuunsa baqattoota irratti hojjetu kan mootummoota gamtoomanii Suudanii fi Itoophiyaa daangaa isaanii irratti kajaarame kaampii baqattoota Tigraahii achirraa kaasuu fi akka deemu dubbatee jira. Dhaabbanni kun kaampii baqattoota daangaa Itoophiyaatii fi Suudaan magaalaa Kasalaa birattu argamu Hamdaayetii kana bakka sanarraa jijjiiruu fi kan murteesse Itoophiyaa fi Suudanii daangaa irratti wal loluu deemuun isaanii hin oolchuudhaan sodaan waraana yookaan ammoo duumansi waraana hamaan waan jiruu fi nageenya baqattoota kana mirkaneessuu fi yeroo waraana kaampii baqattoota daangaa Itoophiyaatii fi Suudaan irraa fageessuu akka karoora qabu dubbatamaa jira. Naannoo Tigraahii magaalota Maqalee dabalatee yeroo ammaan tana saamichaa fi gudeeddanii dubartiitii fi yakkii adda addaa hammachaa jiraachuutu dhagahamee jira. Yakka kana ka hammeesse gareelee gurmaawanii gariin isaanii kan mootummaa wajjin walitti dhufeenyi qabanii gariin isaanii ammoo riphee loltoota mootummaa duraanii Hewwahaatii wajjin walitti dhufeenya qaban ta'uun dubbatamee jira. Magaalaa gudditti akka Maqalee ka poolisiin federaalaa keessa jiru, raayyaan ittisa biyyaa keessa jiru, ka waraanii Eertiraatii fi milishoonni Amaaraa keessa jiran keessatti yeroo ammaan tana rakkoon hammachaa dhufuutu dhagahamee jira. Kun kanumaan yaadoo jiru naannoon Tigraahii poolisoota kanaan dura Hewwahaatii leenjisee barnoota haaromsaa kennamee fi akka uummataa fi nagaa buusanii deebisee bobbaasee jira jechuudhaan gabaafamee jira. Barnooti haaromsaa kunin maal akka ta'e hin beekamu haa ta'uti malee poolisoonni haaraa leenjifaman kunin ummata ka tajaajilanii jechuudhaan yakkamtoota Hewwahaatii barbaadanii ka qabanii gara seerattu dhiyeessan ta'uullee dubbatamee jira. Yeroo ammaan tana naannoon Tigraahii koomaand poostii mootummaa federaalaatiin bultii poolisii federaalittu ajajaa akka jiru poolisii naannollee ka dhagahame. Odeeffannoo karaa biraatiin ammoo pirezidaantiin naannoo Tigraay haaraawni Dr. Muluu Neggaa namni jedhamu waraanii amaa Eertiraa naannoo Tigraay keessa akka bahu gaafatee jedhamee dubbatee jira. Kana ka dubbatanii walgahii uummata naannoo Tigraay wajjin bakka adda addattu godhe irrattu akka ta'e ka dubbatame. Haa ta'uti malee waraan Eertiraa kana Tigraay keessa baasuu fi humna hin qabnu kun dhimma nu ilaalu miti jedhee dubbachuun isaa dhagahamee jira. Karaa biraatiin ammoo milishoonni Amaaraa humni adda Amaaraatii fi faannoon Amaaraa naannoo Tigraay hatattamaan dhiisee bahuu qaba jechuudhaan walgahii irratti dubbachuun isaa dhagahamee jira. Naannoon Tigraay ka Amaarri qabate Walqaayit Tsagadee fi Raayyaan lafa Tigraayitii Tigraayitti bulchuu qaba. Filannoo gaggeessine nama filannoo mo'atee fi aangoo dabarsinee kennina jechuun isaallee dhagahamee jira. Yeroo ammaan tana biltsiginnaa Amaaraatii fi biltsiginnaa Tigraay jidduutti rakkoon guddoon dhalachuun dubbatamaa jira. Haalli waraanii Itoophiyaa hooggantoota naannoo Tigraay ittiin ijjeesee falmii guddaa kaasutu dhagahame jira. Keessattuu ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa obbo Siyyumii Mesfin ijjeefamuun Abbaa Tsahayyee ijjeefamuu fi namni ija lama hin qabnee fi harkaan naafaa tahee Damalaash Waldasillaasee ijjeefamuun falmii kaasee jira. Warri kunin eegii qabamanii mana fuudhamaniin dubattu bakka dhukaasii hin jirrettu mootummaan Itoophiyaa ajjeese yookaan rashane jechuudhaan warri naannoo Tigraay odeeffannoo dabarsaa jiru. Haa ta'uuti malee mootummaan Itoophiyaa warri kunin ka ijjeefame walitti bu'iinsa raayyaa ittisa biyyaatii fi eegdota warra jidduutti tahee jechuudhaan gabaasaa jiran.
Odeeffannoo karaa biraatiin ammoo naannoo Tigraay bataskaanaa fi masaajidoota irrattu kan xiyyeeffatee haleellanni geggeeffamaa akka jiru kadhagamaa jiru. Masjidii Al-Najaashii jedhamu kajaarraa torbaffaa keessa hordoftoota Nabi Muhammadiitiin ijaaramee miidhaan irratti dhaqqabuu gabaasne turre. Ammaan tan ammoo bataskaana handhuura kiristaanummaa Itoophiyaa kan jedhamu Aksiin Tsiyoon Maariyaamii keessatti namni dahoo gaafate yookaan ammoo achittuu baqatee 750 ejjeefame odeeffannoon jettu dhiyaachaa jira. Yeroo ammaan tana warra juntaa badiittu dhokate jechuudhaan mootummaan Itoophiyaa bakkoota amantii irrattu haleella dhaqqabsaa akka inni jiru kadhagamaa jiru. Masjida Al-Najaashii jedhamu kan magaalaa Wuqrootti argamu keessatti yeroo namni dahoo argachuu fi achittuu baqate waraanii Eertiraa cabsee seenuudhaan hordoftoota amantii kanaatii fi warra dahoo gaafate 81 oli masajida keessatti fixu warra gaazexaan biyya Jarmen Der Spiegel gabaasee jira. Kun kanumaan odoo jiru naannoo Tigraay keessatti poolisiin deebi'ee ijaaramee jira. Tajaajilli baankis deebi'ee banamaa jira jechuudhaan mootummaan Itoophiyaa dubbatee jira. Kanaan walitti qabatee tajaajila ibsaatii fi bishaanii dhiyeessaa jira jechuudhaan dubbatamee jira. Magaalii tajaajila ibsaa argatte keessa magaala Aduwaa tokko akka taate kan dubbatamaa jiru. Haa ta'uti malee Aduwaa fi Aksuum jidduutti yeroo ammaan tana riphee loltoonni naannoo Tigraay kan duraanii naannoo kan bulchaa turanii waraana guddaatu akka jiranii kadhagama jiranii. Karaani Aduwaa fi Aksuum walitti fidu cufamee jira. Karaani Aksuumii fi Eertiraa walitti fidullee to'annee jira jechuudhaan ibsa baasanii jiranii. Odeeffannoo kana qaama walabaa irraa mirkaneeffachuun hin danda'amne. Wayitaa mootummaan hooggantoota naannoo Tigraay hedduu ijjeesee hedduu booji'ee jedhu kanatti warri Tigraay injifannoo argachaa jira jechuudhaan injifannoo isaanii karaa miidiyaa hawaasummaatiin yeroo adda addaa labsaa jiraachuun warra ni beekama. Amma odeeffannoo naannoo Tigraay irraa odeeffannoo biraattu darbuu deemna. Odeeffannoon isin biraan gahuu deemnu xiinxala bal'aallee ni qabna. Dhimma kanarrattu Itoophiyaa fi Suudaan jidduutti rakkoon jirtu hammachaa dhufuun dhagahamee jira. Waraanii Itoophiyaa daangaa Suudaan cabsuudhaan haleellaa dhaqqabseen shiftoota yookaan ammoo milishoota naannoo Amaaraa wajjin tahuudhaan miidhaa guddoo dhaqqabsee jira jechuudhaan mootummaan Suudaan himatee jira. Bulchaan magaalaa Al-Lahwiin Suudaan keessatti magaalaa argamtu ta'uu isaati Muhammad Ibrahim Juma namni jedhamu akka dubbatetti kalee jechuun sanbata guddaa haleellaa waraanii Itoophiyaa dhaqqabseen tikseen re'ee lama ejjeefamtee argamtee jirti jechuudhaan ijoolleen ejjeefaman kullachuu obboleeyyan akka taate ka dubbatame. Mootummaan Itoophiyaa ijoollee hooliyyee tissitu lamaan ejjeessuudhaan re'ee jedhee bakki garittu re'ee jedha bakki garittu hoolaa jedha maddii oduu kunini ijoollee hooliyyee tissitu obboleeyyan xixiqqoo lamaan eegee ajjeesen dubattu hooliyyee 250 oli booji'uudhaan gara daangaa Itoophiyaatti ittiin baqatee jira jechuudhaan obbo Muhammad Ibrahim Juma dubbatee jira. Tarkaanfiin gosa kanaa ka haleellanii tiksoota fi qotee bultoota irratti dhaqqabee ittaansee ammoo saamichi dhaqqabu ji'a kana keessattu yeroo 3 fi geggeeffame jechuudhaan kantiibaan magaalaa Al-Lahwiin obbo Ibrahim dubbachuun isaa dhagahamee jira. Bakki rakkoon kun itti dhalatte kutaa bulchiinsa Suudaanii ka gara bahaattuu argamtu Al-Gadariif akka taate magaalaa Gallabat biralleetti akka tahe yookaan ammoo qarqara magaalaa kana Gallabat birattuu akka taate ka dubbatamee jiru. Haala gosa kanaatiin haleella raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaatii fi milishoonni Amaaraa geggeessaniin namni 12 ejjeefamuu isaa maddii oduu kunin gabaasee jira. Kun kanumaan odoo jiru raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa waraana Suudaanii ka booji'ee 8 gadhiisuun isaa dhagahamee jira. Mootummaan Itoophiyaa walitti bu'iinsa Suudaanii fi waraan Suudaaniitii fi waraan isaa jidduutti geggeeffameen baatii muddee keessa miseensota raayyaa ittisa biyyaa Suudaanii 8 booji'uun isaa dhagahamee jira. Suudaan ammoo waraan Itoophiyaa 10 oli booji'e jettee yeroo sanitti dubbattee turte. Suudaanii waraan boojite sani torbaanuma san keessatti mootummaa Itoophiyaatii fi gadhiisuu ishii gabaastee turte. Haa ta'uti malee mootummaan Itoophiyaa miseensota
waraana Suudaanii gadhiisuu diduun isaa dhagahamee ture. Har'a immoo waraana Suudaanii nama 8 raayyaa waraanaati 8 immoo tokkin hogganaadha. 8 gadhiisuun isaa dhagahamee jira. Waraanni Suudaan tarkaanfii mootummaan Itoophiyaa fudhatee kana dinqisiifachuu isaallee dhagahamee jira. Bakki waraanni Suudaanii waraana Itoophiyaa waraana Suudaanii fi warra kana dabarsee kennee kutaa bulchiinsa Algadarii fi magaalaa Gallabaatti birattuu akka taate kan dhagahamee jiru. Odeeffannoon kan irrattu raayyaan ittisa biyya Itoophiyaa kennee akka hin jirre kan dubbatamaa jiru. Rakkoo Itoophiyaa fi Suudaan wajjin qabanii karaa mariitiin furachuu akka barbaadanii muummichi ministeera Suudaan Abdalla Hamdooki dubbatee jira. Yoo Itoophiyaan ammoo gara waraanaatti deemte waraanaan ofirra deebisuu fi qophii akka tahe mootummaan Suudaanii deeggarsa daangaa hin qabne waraana Suudaanii fi dhiyeessuu fi fedhii akka qabu dubbachuu isaa gabaasuun kenna ni yaadatama. Bakki waraanni Suudaan kun itti booji'amanii yookaan ammoo kanaan dura itti qabamanii gaarreen Jabal Abu Xayyuur bakka jedhamu. Gaarreen Abu Xayyuur ta'uu isaa dubbatamee jira. Gaafii isaan qabamanii muddee 12 bara 2020 jechuudhaan waraanni Suudaan dubbatee jira. Bakka kana ammaan tana waraanni Suudaanii guutumaan guutuutti to'atee qaama birmadummaa Suudaan jalatti deeffachuu isaallee gabaasee jira. Kun kanumaan odoo jiru hoogganaan waraana Suudaaniitii fi akkasumas hoogganaan mana marii birmadummaa Suudaanii olaanaa kan tahanii Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan mootummaa Abiy Ahmedii balaaleffatee jira. Suudaan lafa boojitee takkallee hin qabdu, lafti weerartee humnaan fudhatteellee hin jiru. Lafa kana waliigaltee Abiyyi wajjin goonanii akka qabannu nu hayyamame jechuu isaa dhagahamee jira. Maddi oduu Suudaan akka gabaasetti waraanni Tigraay wajjin jalqabuun durattu Abiyyi naannoo kana nu eega yookaan ammoo nu tiksa. Akka humni riphee loltoota yookaan ammoo lootee galtuu naannoo kanatti hin fayyadamne lafa kana amaanaa isinittu dhiifanne isin jabeessa eeganuun jechuu isaa yaadadhe jechuudhaani dhimma kanaaf Finfinnee deemee Abiyyi wal mari'achuu dubbachuun isaa ibsamee jira. Abiyyi jechuun waan odeessu kana ni dagata jechuudhaani sammuu isaa jechuun shakkii yaadannoo isaatii fi mataa isaallee gaafii keessa galchee jira Al-Burhaanii kanattu aansee wanni inni jedhe waraanni Suudaan lol hin barbaadu yoo mootummaan Itoophiyaa kan weeraru ta'an ofirraa ittisuu fi qophiidha. Lafa Suudaanii ka birmadummaa isii irratti mirkaneeffattee taakkuu tokko keessa bahuu akka hin deemne Al-Burhaanii ka dubbate. Odeeffannoon Al-Burhaan lafti kunini Itoophiyaa wajjin wal mari'annee nu deebifamee jedhu kunini odeeffannoo hoogganaan Goojjam lixaa kan naannoo Amaaraa gaafa waraanii Itoophiyaa fi Tigraay jalqabee Suudaan lafa kana qabachuu jalqabdeen dubbatee wal fakkaata. Nu yeroo juntaa loluu fi gara Tigraayittu waraana kennaa oofne lafa kana amaanaa warra Suudaanittu dhiifanne obboleeyyan Suudaaniitiin nu eega jenne obboleeyyan Suudaan nu ganuudhaani lafa kan fudhatte jechuudhaani hoogganaan Goojjam lixaa Gondarii lixaa maqaan isaa nama Dassaaleen jedhamu tokko kanaan dura odeeffannoo gosa kana miidiyaa Itoophiyaa irratti dubbachuu isin biraan gahuun kenna ni yaadatama. Odeeffannoo waraana Suudaan irratti xiinxala bal'aa kan isinii dhiyeessuu deemnu ta'uu asumaan isinitti himna. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoo gaggabaabduu biraa isin biraan genne achiin dubatti odeeffannoo waraana Itoophiyaatii fi Suudaan irratti xiyyeeffachuu deemna. Odeeffannoon jalqabaa isinii dhiyeessutti deemnu waraanii Itoophiyaatii fi Eertiraa kaampilee Eertiraa 2 barbadeessee jira. Kunin mootummoota gamtoomanii dheekkamsiisee jira. Kaampilee waraana barbadeessuu qofa odoo hin taane hospitaalota naannoon Tigraay qabdu 40 olii keessa 36 ka tahu saamame yookaan ammaan tana barbadaa'ee jira. Hospitaalonni mootummoonni gamtooman yookaan dhaabbileen gargaarsaa beekanii wajjin hojjechaa jiranii 4 qofa akka tahe ka dubbatamaa jiru. Karaa biraatiin ammoo ambulaansiin naannoo Tigraay qabdu
lamaa fi 40 oli baduun isaa dhagahame jira. Ambulaansiin kun baay'inni isaa gara Eertiraa yookaan ammoo naannoo Amaaraatti saamamee geggeeffamu akka hin oolle dubbatamee jira. Kaampileen Eertiraa baqattoota Eertiraa ka Tigraay keessattuu argaman barbadaa'uu warra suuraan saatalaayitii mul'isee jira. Itoophiyaan yeroo ammaan tana hanqina nyaataa hamaa keessa seentee jirti jechuudhaan maddi oduu Bloomberg gabaasee jira. Maddi oduu Bloomberg rakkooleen Itoophiyaa ammaan tana qunnaman keessa rakkoo dhukkuba koronaa vaayirasii, rakkoo awwaannisaa, rakkoo rooba akka malee roobe waraana naannoo Tigraayitii fi hokkaraa tahuu isaa dubbatee jira. Haa ta'uutii malee kanaan walittu qabatee aadaan kachachala yookaan ammoo guna mattaayaa nyaachuu hammachuun isa dhagahame jira. Hanqinni nyaataa Itoophiyaa keessattuu jiraachuu qofaa odoo hin taane yeroo ammaan tana haalii mootummaan Itoophiyaa qamadii hanqinni nyaataa biyya Itoophiyaa mudatee bitamee biyya keessatti galchuudhaan akka rakkoo keessa seenee dubbatee jira. Bloomberg akka gabaasetti mootummaan Itoophiyaa uummata Itoophiyaa ka beelawaa jiru gargaaruu fi qamadii toonii miiliyoonii tokko biyya alaarraa galchuu fi waliigaltee dhaabbata biyya Jarman tokko wajjin mallatteessuu isaa dubbatee jira. Dhaabbata kanaaf doolaarii miiliyoonota kaffaluu fi waliigalteen gubbaa dhaqqabamullee dhaabbanni kunin weebsaayitii kijiba malee waan tokko akka hin qabne qamadii akka hin qabne daldala qamadii keessattuu akka hin bobbaane kanaan durattu wantoota gosa kanaa biyya tokko wajjin godhee akka hin beekne tahuun isaa mirkanaa'ee jira jechuudhaan mootummaan Itoophiyaa kaampaanota biyya lixaa qamadii irraa bitachuu fi waliigaltee mallatteesse kaampaanonni lamaan qamadii dhiyeessan kaampaanii kijibaa tahuun isaa mirkanaa'ee jira jechuudhaan mootummaan Itoophiyaa qamadii miiliyoon tokko argachuu fi carraaqin inni godhe fashalaa'uu dhagahame jira. Yeroo ammaan tana waliigalteeleen kullachuu haqamuun dubbatame jira. Itoophiyaan ummatiis beela guddaa keessa seenuu danda'a. Mootummaan Itoophiyaa tarkaanfii hattoota waliin waliigaltee mallatteesse kanaan saalfachuu hin oolle jedhee dubbatee jira. Maddi oduu Bloomberg mootummaan Abiy Ahmed yeroo ammaan tana qamadii sila yaadame kana kaampaanota dhiyeessan jedhame kana haqee jira. Garuu qamadii bakka biraatii argadhee jira jedhee yoomittuu fi akkamii fi maallaqa kaffalee moo hin kaffalee wanni beekam hin jiru jechuudhaan maddi oduu Bloomberg gabaasee jira. Bloomberg kanaan walittu qabatee yeroo ammaan tana gabayaan qamadii dabalee jira. Itoophiyaan hanqina biyya keessattuu sharafa midhaaniitii fi doolaarii lachuu qabdi jechuudhaan Bloomberg gabaasee Itoophiyaan haala gosa kanaatiin rakkinni uumamaatii fi rakkinni namtolchee fi kachachalaa walitti iyyuu dinagdeen Itoophiyaa akka malee qancaruu akka deemuu fi ummati biyya kana walumaa galatti beelaaf saaxilamuu akka danda'u akka dubbatame jira. Hoogganaan mootummaa Itoophiyaa ummati naannoo Tigraay keessa miiliyoonii 4.5 ta'u beelaaf saaxilamuu akka danda'u dubbatee jira. Tigraay ummata miiliyoonii 5 qabdi jechuudhaan Associated Press gabaasuu isaa isin biraan geennee turre. Waliigalteen gosa kanaa ka kijibaa fi kachachala irratti hundaa'ee mallattaa'uun isaa waanuma baratame. Kaampaaniin Virginia Ameerikaatti argamu tokko boba'aa naannoo Somaalii akka baasuu fi mootummaa Itoophiyaa wajjin waliigaltee doolaarii biliyoonii 3 fi miiliyoonii 600 mallatteessuu isaa kanaan dura gabaasni turre. Kaampaaniin sun yeroo qoratamu waajjira jedhamuu hin qabu. Seeraan Ameerikaa keessattuu galmaa'ee hin jiru. Kaampaaniin sun waan akkasii hojjetee hin beeku. Gaazexaan African Courts jedhamu waan kana barreessa jennaan mootummaan Abiy Ahmed waliigaltee kana haquu fi akka dirqame gabaasuun kenname. Kunin ammoo sadarkaa addunyaatti mootummaan Abiy Ahmed kachachalan akka makkinni liqinfame adeemsi kun mootummaan akka saalfachiisee madda kana waabeffannee gabaasuun kenna ni yaadatama. Odeeffannoon kenna ka isin biraan gayaa jiru akkuma itti fufettuu jira. Daawwattoota kenna jaalatamoo fi kabajamoo wanni naannoo Tigraay keessattuu ta'aa jiru. Haalli jechuun uummati nagaa ittiin miidhamaa jiruu fi baqattoonni Eertiraa ittiin miidhamaa jiranii ka seera addunyaa cabse jechuudhani dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dubbatan jechuudhani Aljazeeraan gabaasee jira. Aljazeeraan gabaasa kan keessatti dhaabbata baqattootaaf dhaabbatu UNHCR fi Komishinii Mirgoota Ilmaan Namaa kan mootummoota gamtoomanii waabeffachuun akka gabaasee ka dubbatamaa jiru.
Mootummaan Itoophiyaa filannoo qopheessuu fi deema filannoo kanaa fi qophiin xumuramaa jira jechuudhaan boordiin filannoo Itoophiyaa addeessee jira. Akka boordiin filannoo Itoophiyaa jedhutti yeroo ammaan kana sagantaan filannoo kun yeroon isaa beekamee dhiyoo kanatti filatamtoota galmeessuu deemanii bakka jechuun boordiin filannoo waajjira naannolee fi godinaaleetti banachuu jira. Akkasumas buufata filannoolee naannolee har'a jechuun labsuun isaa dhagahamee jira akka miidiyaan Itoophiyaa gabaasaa jiranitti. Karaa biraatiin ammoo filannoon mootummaa Itoophiyaa filannoo abbaa irree Afrikaa keessattuu geggeeffamaa jiran irra adda akka hin taane kan dubbatamaa jiru. Filannoon Itoophiyaa kunin filannoo biyyittii Yuugaandaa Yuweerii Museveenii jalatti goote kan yeroo 6ffaa fi filame filannoo biyyittii Central African Republic dhiyoo kana goote Tuwaadeeraan abbaan irree biyya sunii kan itti mo'atee fi filannoo jechuun Tanzaaniyaa keessatti Jaan Maagifuulii ittiin mo'atee fi filannoo biyya Ivory Coast keessatti yookaan ammoo Cote d'Ivoire keessatti Alassane Ouattara mo'atirra adda hin taane filannoon ammaan tana geggeeffamaa jiru abbaa irrummaa Abiy itichuu fi kana qophaa'ee jechuudhaan dubbatamaa jira. Abiy Ahmed filannoo qopheeffamaa jiru kan keessatti filannoo bilisaa fi walaba tahee qopheessuu fi akka fedhii qabu kan dubbate. Haa ta'uuti malee yeroo ammaan tanatti hooggantoonni paartiilee falmitoota kan akka Jawaar Mohaammed, Iskindir Naggaa, Baqqalaa Garbaa mana hidhaa keessattuu dararamaa akka jiru kadhagame jiru. Kunin kanumaan odoo jiru dhaabbanni Dr. Biraanuu Naggaa hoogganu izeemanii filannoo kanaa fi qophaa'uu isaa dubbatee jira. Filannoo kanaa fi kaadhimamtoota 435 qopheeffachuu isaallee dubbatee jira. Manifestoo yookaan ammoo kaayoo filannoo kana irratti dorgomuu deemuu imaammata poolisii kabiltsiginnaa birattuu yoo ilaalame ilaalcha addaa qabaachuu danda'ullee akka dhiyoo kanattu gadhiisu deemuu dubbatee jira. Itoophiyaa fi furmaata addattu barbaachisa jechuun isaa dhagahamee jira. Kunin kanumaan odoo jiru wayita Dr. Biraanuu Naggaa filannoo kanaa fi qophoofne mo'achuu fi qophaa'aa jirra jedhu kanatti dhaabbileen Oromoo KFO fi ABO'n filannoon bara kana haala kanaanii keessatti hirmaachuun rakkisaa jechuudhaan dubbachuun isaanii dhagahamee jira. KFO'n akka jedhutti yeroo filannoo kana miseensonni dhaabbilee warraa hooggansa gurguddaa dabalatee bakka hidhaa jiramuttu waajjirri warraa cufamaa bakka jiruttu dirreen siyaasaa bakka dhiphaatettu filannoo kan keessattuu hirmaachuun rakkisaa ta'uu ibsee kenneen dubbatee jira. Gaaffii fi deebii OMN wajjin godhe keessattus Profeesar Mararaan dhiyoo kana akeekee jira. Dhaabbanni ABO's adeemsa walfakkaataa ejjennoo walfakkaataa KFO'ti waliin qaba. Yeroo ammaan tana haala jiru kanaanii Itoophiyaa keessatti filannoo godhuun rakkisaa akka tahe ka dubbatee jiru. Kuni kanumaan odoo jiru dhaabbilee filannoo kan keessa haqaman keessa tokkini Odaa jedhama. Gamtaa Dimokiraatawaa Oromoo hoogganaan isaa Sultaan Qaasim Gannaati warra filannoo dorgomuu akka hin dandeenye maqaa warra haqame akka boordii filannoo Itoophiyaa mana murtiitiin himatu dubbatee jira. Sultaan Qaasim Gannaa mana murtii Itoophiyaa irraa adeemsa haqa arganna jennee yaadullee hubanne filannoo seerii biyya sanii nuu kenne hunda itti fayyadamuudhaan boordiin filannoo murtii isaa kan irra akkamiin akka dhaqqabe akka nu beeksisu goona jechuun isaa dhagahamee jira. Filannoon Itoophiyaan bara kana geggeessuu deemtu rakkoo biyyi sun qabdu ka furu osoo hin taane ka rakkoo biyya suni hammeessuu danda'u ta'uun dubbatamee jira. Haala naannoon Tigraay waraana keessa jirtuun haala jechuun naannoon Benishaangul waraana keessa deemaa jirtuun inumaayyuu bulchiinsi Benishaangul muummicha ministiraatiin wayita bulaa jirutti haala Oromiyaan zooniileen 6 oli komaandee poostiin bulaa jiran keessattuu yeroo ammaan tana filannoo geggeessuun rakkisaa akka tahe ka dubbatamaa jiru. Walitti bu'iinsa gosaa, walitti bu'iinsa amantiitii fi akkasumas rakkoo koronaa vaayirasiitiin wal qabateen walittu Itoophiyaan yeroo ammaa tana filannoo geggeessuun rakkisaa akka tahe ka dubbatamaa jiru. Filannoonis rakkoo bu'uura Itoophiyaa furuu akka hin dandeenye namni adda addaa yaada adda addaa barreessaa jira. Rakkoo Itoophiyaa filannoon hin finne filannoon hin furtu rakkoo Itoophiyaa ka furuu danda'e marii waliigalaa hunda hirmaachisaa fi hammata tahuu qaba jechuudhaanii
jechuudhaani hogganaani paartii KFO obbo Profeesar Mararaa Guddina karaa OMN'tu dubbachuu isaa gabaasni turre. Kunini kanumaan odoo jiru dippiloomatiin mootummaa Itoophiyaa duraanii Dr. Biraane Masqal Abbabee Sanyii rakkoon Itoophiyaa filannoon hin dhufne filannoon hin furamne rakkoon Itoophiyaa walxaxuudha rakkoo walxaxuu kana ammaan tana humni nafxeenyaa Abiyyi jalattuu galee butee jira. Rakkoo walxaxuu kana filannoo waan hin furre waan taateef Oromoo fi sabaaf sablammiin humnaan cabanii bakka humnaan caban kanatti waan humnaan dhaban humnaan deeffachuu fi ijaaramanii qabsoo nafxeenyaa barbadeessuu irratti cimuu qaban jechuudhaani karaa feesbuukiitiin dhaamsa isa barreessu isin biraan gahuun kennan yaadatama. Qarqara magaalaa Gincii fi Olonkomii jidduutti balaa konkolaataa muudateen atileetonni lama lubbuu dhabanii jedha. BBC'n Afaan Oromoo akka gabaasetti godina Shawaa Lixaa aanaa Ejersaa Rafootti balaa konkolaataa dhaqqabe kanaan lubbuun atileetota lama darbuu isaa Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa fuula feesbuukii isaa irratti barruu barreesse waabeffachuudhaan BBC'n akka gabaasetti balaa dhaqqabe kanaan atileetonni lama du'anii jiranii atileetii Horsee Nagaatii fi atileetii Baacaa Baqqalaa balaa konkolaataa kanaan kalee du'uun isaanii BBC'n gabaasee jira. Dabalataanis atileetota kan wajjin turanii Dr. Mulugeetaa Haayiluu namii jedhamu balaa kanaan ajjeefamuu yookaan ammoo balaa kanaan du'uu isaa maddii oduu BBC kunini odeeffannoo Federeeshiniin Atileetiksii Itoophiyaa baasee waabeffachuun gabaasee jira. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya kan isin biraan gayaa jijjiirru kanuma fakkaata. Dhaabbanni OMN Oromia Media Network ka Jawaar Mohammadii faatii hundeessanii daayireektara haarawaa muudachuu isaa ibsatee jira. Daayireektarni haaraa kunini Mohammad Abdoosh yookaan ammoo Mo Abdoosh jechuudhaan dhagahame jira. Daayireektarii haarawni OMN muudate kunini haga OMN hundaa'e irraa kaasee bifa adda addaatiin nama OMN tajaajilaa ture ta'uun isaa dhagahame jira. OMN baatii amajjiidhaan duubatti baatii waxabajjii Hacaaluu Hundeessaa eegee ajjeefameen duubatti biyya Itoophiyaa keessatti abbaa taayitaa biroodkaastii Itoophiyaatiin miidiyaa seeraa ala jedhamee eegii saamsamee qabeenyi isaa saamamee hooggantoonni isaa hidhamanii gaazexeessonni isaa hidhamaniin duubattu biyya keessaa cufamee biyya alattu tamsaasaa isaa jalqabe. OMN yeroo sanitti hoogganaa yeroo fi ta'uu muudate Raamii Mohammadii dubartii jedhamuun akka daayireektariitti hoogganamaa ture. Yeroo ammaan tana Mohammadii Abdooshii hundeessota OMN keessaa nama tokko kataheen akka hoogganamu boordini OMN murteessuun isaa dhagahamee jira. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo OMN boordini hooggana haarawaa daayireektarii haarawaa filuufiin isaa kun jechuun miidiyaa hawaasummaa irratti miira gammachuutu fi miira adda addaa kaasaa akka jiru kadhagamaa jiru. Warri hooggansaa boordii OMN yeroo ammaan tana karaa OMN'tiin muudama haarawaa Mohammad Abdooshii kenname kan irratti ibsaa kennaa jiranii Dajanee Guutamaa wajjin gaaffii deebii godhaa jiran keessatti jechuudha. Mohammad Abdooshii bara hojii gaarii isaa hawwina itti aansuudhaanii OMN gaazexeessaa haarawaa tokko Misri irraa mindeessuun isaallee dhagahamee jira. Kanaafillee bara haarawaa hawwuu barbaanna hojii gaarii akka isaan hojjetanii abdii qabna. Odeeffannoo keenya keessattuu xiinxalaa waraanaa Itoophiyaa fi Suudaan Abiy Ahmed yeroo ammaan tana ittiin rakkachaa jiru isin biraan gahuu deemna daqiiqaa 5-6 duubatti. Odeeffannoo kana isin biraan geenna suniin durattuu sadarkaa addunyaatti odeeffannoo jijjiirtuu gaggabaabduu isin biraan gahuu barbaada. Ka jalqaba Ameerikaa keessatti Doonaald Tiraamp aangoo gadhiisuu fi guyyaa 2 qofattuu hafaa jira. Ameerikaan waraana 20,000 oli magaalaa Washington DC keessattuu bobbaastee jira. Warra bobbaa'e kan keessaa ka badii dhaqqabsuu danda'anillee jira sodaan jedhu waan jiruu fi FBI dhaabbanni yakka qoratu ka Ameerikaa warra achittuu bobbaa'e kana
dubbe isaanii qorachaa akka jiru addeessee jira. Ameerikaan muudama Joo Baayideniitiin walittu qabatee bulchiinsa 50 keessatti yookaan isteetota 50 keessatti deeggartoota Tiraamptiin hokkarri kahuu danda'a sodaan jettu akka jiru dhaabbanni yakka qoratu ka Ameerikaa FBI gabaasee jira. Naannoleen Ameerikaa 50 of eeggannoo dhumaa irrattu akka argamanii ka dubbatame. Haa ta'uuti malee haga ammaan tana magaalaa guddittii Ameerikaa Waashingteen ka Joo Baayiden guyyaa lamaan duubattu kakachuudhaan aangoo itti fudhachuu deemu keessatti deeggartoonni Tiraamp jeequmsa gurguddaa kaasaa akka hin jirre maddii Associated Press ka gabaase. Biyya Saudi Arabiyaa irrattu haleellaan rookeetii akka dhaqqabe ka dubbatame. Haleellaan rookeetii kana ka dhaqqabse warri Yemenii bulchaa turanii Houthi jedhaman akka tahanii ka dubbatame. Houthiin kun inni warri Yemenii bulchan yoo tahanii amantii Muslimaa ilaalcha Shiyaa hordofanii Iraanittu dhiyeenya qaban jechuudhaanii dubbatama. Mootummaan Saudi Arabiyaatii fi Imaaraatiin warra kana barbadeessuu fi waraana waggoota dheeraa geggeessanillee Houthiin kun aangoo irratti yeroo kamiyyuu caalaa jabaatee akka jiru kadhagama jiru. Inumayyuu Saudi Arabiyaa irratti haleellaa rookeetii yeroo adda addaa dhaqqabsuun isaa gabaafamaa jira. Biyyattii Tuniiziyaa jijjiiramii Zeyn Abidin Ben Ali ari'e yookaan ammoo jijjiiramii Arab Spring sochii Arabaa fidee haga dhaqqabe waggaa 10ffaa kabaju torban kana keessaa gabaasne jirra. Waggaa 10ffaa kana ilaalchisuudhaan jijjiiramii bu'aa nuu hin buusne jechuudhaan dargaggoonni biyya Tuniiziyaa mormii cimaa geggeessaa akka jiranii kadhagahame jiru. Dargaggeeyyiin Tuniiziyaa kunniin mormii geggeessaa jiranii Kanaadaan waajjiraalee mootummaa irratti xiyyeeffatanii akka miidhaa dhaqqabsaa jiranii maddii oduu Arabaa kan gabaasaa jiran. Maddeen oduu Arabaa kunniin akka jechaa jiranitti biyya sana keessattuu yeroo ammaan tana hanqinni dinagdee hamaatu mul'achaa jira jechuudhaan gabaasaa jiranii. Aljazeeraan immoo akka gabaasetti mootummaan haaraawni ammaan tana aangoo qabatee ka Tuniiziyaa abbaa irreeti miidiyaa hawaasummaa to'ataa rakkoo dinagdee furuu hin dandeenye rakkoolee kanaan dura mootummaan Zeyn Abidin Ben Ali ari'amuu fi sababa ta'an hundinuu yeroo ammaan tana mul'achaa jira jechuudhaan dubbatamaa jira. Hoogganaan paartii falmitoota biyya Raashiyaa Aleksii Navalnyi Jarman irraa wayita Raashiyaattu deebi'ee hidhamuun isaa dhagahame jira. Kanaan dura summaahee jechuudhaan ji'a 6 durattu biyya Raashiyaa irra bahee Jarman akka inni deeme yaalamu ka godhame. Aleksii Navalnyi yeroo isaa kenname caala ture yoo biyyattu deebi'ee ni qabamaa jedhee mootummaan Ruusiyaa yookaan ammoo mootummaan Raashiyaa akeekkachiisee tura. Ammaan tana Aleksii Navalnyi akkuma deebi'anii dirree xayyaaraa keessa qabamuun isaa dhagahame jira. Gamtaan Awurooppaa, mootummaan Ameerikaatii fi akkasumas mootummoonni addunyaa ejjannoo mootummaa Raashiyaa kana balaaleffachuun warra dhagahame jira. Karaa biraatiin ammoo Ameerikaan xayyaara boombii buusuu guddicha qabdu B-52 jedhamu biyyoota jiddu galeessa bahaa irrattu balaliisaa jirti. Iraan wanni kun na sodaachisuu fi waan akeekkate jechuudhaan yaada ofii kennitee jirti. Ameerikaan dubbii barbaada kanarra akka uf qusattullee Iraan dhaamsa dabarsitee jirti. Iraan dhiyoo kanatti ballistic misaayilii kiiloomeetira 1,800 furguggaahu galaana irratti yaalii milkaawaa godhee jira jechuudhaan addeessuun ishee ni yaadatama. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo Paakistaanii fi Indiyaa jidduutti rakkoon jirtu hammachaa jirti. Indiyaan filannoo gaggeeffachuu deemuutu jirti. Yeroo ammaan tana filannoo kanaan wal birattis Pakistan sodaachisuu fi shaakalli waraanaa kajeettota gurguddoo gaggeessaa akka jirtu kadhagamaa jiru. Muummichi ministeera Pakistan Imran Khan mootummaan Indiyaa filannoo mo'achuu fi Pakistan sodaachisuu akka malattuu fayyadamaa jechuudhaan shaakalli waraanaa Indiyaa kana balaaleffatee jira. Yoo Indiyaan haleellaa gosa kamuu Pakistan irratti goote Pakistan deebii gahaa kennite jechuun dhagahamee jira. Indii fi Pakistan biyyoonni lachuu biyya waraana nukleerii qaban ta'uun isaanii dubbatamee jira. Israa'eel lafa Arabaa ka qabattee
West Bank irratti qubsuma babal'isuu fi karoora ishiin jalqabde mootummaan Arabaa balaaleffachaa jirani. Biyyattii hariiroo Israa'el wajjin qabdu Misriinis adeemsi qubsuma Israa'eloota babal'isuu kunini araaraa jiddu galeessa bahaatii fi hin gargaaru jechuudhaan dubbachuun warra dhagahamee jira. Suudaanii kutaa bulchiinsa Daarfurii keessatti walitti bu'iinsa gosa dhalateeni namni 85 oli ijjeefamuu dhagahamee jira. Kutaan bulchiinsa Daarfurii kunini kutaa hokkaraa fi saaxilamte ta'uu isattu gabaafamaa jira. Suudaanii fi Itoophiyaan wayitaa walittu gaarreeffachaa jiran kana keessatti biyyoota lamaanuu keessatti walitti bu'iinsi gosa namoota hedduu lubbuu isaanii galaafachaa akka jiru maddii oduu BBC ka gabaasee jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya ka addunyaa ka isin biraan gayaa turre kanuma fakkaataa jira. Dhukkuba koronaa vaayirasii irraa odeeffannoo jiru takkaa lama isin biraan hageennuti. Namni dhukkuba koronaa vaayirasii irraa qulqulluu hin taane yookaan ammoo namni dhukkuba koronaa vaayirasii qoramee bu'aan isaa bilisa yookaan negatiivii hin garsiifne yookaan ammoo ka dhukkuba koronaa vaayirasii fuudhee ji'a 3 keessatti fayyuu isaa ragaani doktorii beekamaa yookaan ammoo doktorii beekamtii qabu irraa hin dhufne gara Ameerikaatti balali'uu akka hin dandeenye ka dubbatamee jiru. Haaluma kanaan Itoophiyaa keessa namni dhukkuba koronaa vaayirasii irraa bilisaa hin taane yookaan ammoo ragaa dhukkuba kanarraa qabamee fayyee higarsiisuun qabanni akka gara Ameerikaa dhufuu hin dandeenye ibsii kennamee jira. Mootummaan Ameerikaa balalii gara Ameerikaatti godhamu hundaayyuu irrattu ulaagaalee kunin akka guutamuu qabu ajaja dabarsuun isaa dhagahamee jira. Karaa biraatiin ammoo dhukkubni koronaa vaayirasii sanyiin haarawaa isaa biyya adda addaa keessatti mul'achaa jira. Of eeggannoon barbaachisaa akka ta'e ka dubbatamaa jiru. Ingiliiza fi Faransaayii ammaan tan adda taanaan sochii nama baay'ee akka daangeessaa jiran jechuudhaan dubbatamaa jira. Dhukkubni koronaa vaayirasiitii fi tallaalliin dhiyaachuutu jira. Biyyoonni adda addaa tallaallii kana argachuu fi carraaqaa akka jiranii ka dubbatamaa jiran. Biyyoonni tallaallii qaban ammoo lammiilee warra shakkii qaban irraa kan ka'e tallaallii kana fudhachuu fi akka fedhii hin qabnellee mul'achaa jira. Biyyoonni ammoo tallaallii kanaaf ummatisaa fedhii qaban gariin ammoo daawaa dhabanii rakkachaa akka jiru kadhagamaa jiru. Biyya Nigeeriyaa keessatti dhukkuba koronaa vaayirasiitii fi tallaallii jechuudhaan qoricha soba ammaan tana warra namaa kennutu jira. Kan irratti dhaqqabne jechuudhaan mootummaan Nigeeriyaa ibsa baasee jira. Karaa biraatiin ammoo biyya Austraaliyaa dhukkuba taphattoota biyya suni ka ispoortii irratti nama 40 irratti dhukkubni koronaa vaayirasii sanyiin haarawni waan argamee fi akka nama wal hin geenye qofaattu eegamaa jiran jechuun isaa gabaafamee jira. Biyyittii dhukkubni koronaa vaayirasii keessattuu dhalatee jedhamtu Chaayinaayyuu keessa magaalaa Wuhan akka taatee kadhagamaa jirtu. Magaalii Wuhan gaafa dhukkubni koronaa vaayirasii keessatti mul'ate maal fakkaata akka jedhu ragaan suuraa fi sagalee Aljaziiraan argate tokkini gadhiifamee jira. Kunilleen odeeffannoo haarawaa ammaan tan addunyaan akka malee irra haasawaa jirtu ta'uun isa dhagamee jira. Koronaa vaayirasii waan ammaan tanallee sodaa addunyaa ta'uutti fufi of eeggannoo koronaa vaayirasii fi gootanii ammallee godhuu itti fufaa isiniin jechuu barbaanna. Saatii gad nuu hafte daqiiqaa 18 jirani keessatti Abiy Ahmed rakkoo siyaasaa hama inni keessa seene keessattuu rakkoo siyaasaa Abiy Ahmed keessa seene Abiy waan godhuu wallaalee habashoonni maraachaa jiran odeeffannoo jettu isin biraan gahuu deema. Odeeffannoon Abiy maraachaa jira yookaan ammoo Abiy sodaa hama keessa seene ka jettu kunini odeeffannoo amanamaa waraana Itoophiyaa fi Suudaanii jidduutti ta'uu danda'u irra kan ka'e akka ta'e asumaan akka hubattanii barbaanna. Abiy Ahmed yeroo ammaan tana Suudaan wajjin waraanii daangaratu akka dhalatu hin barbaadu. Abiy Ahmed waraan isaa gara daangattu gaggeessee jira. Haa ta'uuti malee mootummaa Suudaan sodaachisuu bira darbee Abiy ammaan tanattu Suudaan weeraruu akka hin feene ka dubbatamee jiru. Humni isaa agarsiisuudhaan waraana gara daangattuu dhiyeessee yoo mootummaan Suudaan humna Abiy arge akka jechuun lafa nuu kennu yookaan lafa kana yeroo gabaabaa fi keessa bahee mariin akka jalqabamu Abiy waan gosu ni barbaada. Adeemsi Abiy kunini
Abiy gara waraanattu deemaa jiraachuu isaa shakkii irra waan qabuu fi naannoon Amaaraa ibsi baastee jirti. Waraanii Amaaraa, milishoonni Amaaraa, humni addaa Amaaraa, faannoon Amaaraa daangaa Suudanittu akka dhiyaatu murteeffate of eeggannoo dhumaa irra akka turu murtaahee jira. Odeeffannoon jettu karaa miidiyaa naannoo Amaaraatiin kalee gadhiifamee jira. Abiy Ahmedii tarkaanfii Suudan irratti yoo hin fudhanne taanaan humna Suudanii kabadii junta wayyaanee irra barachuu hin dandeenye adabne lafirra deeffannaa degmoolee Suudan jechaa jiran. Degmoolee Suudan jechaa jiranii Suudan irratti duuduu deemna. Abiy Ahmedii waraana Suudanii waliin gaggeeffamu kana irratti hirmaachuu fi fedhii maaliif hin qabne. Walitti bu'iinsa Itoophiyaa fi Suudan duba maaltu jira? Abiy Ahmedii waraana kana irraa fedhii wanni hin qabnee fi waa lama sadii afur laf kaahuu dandeenya. Garuu saniin durattu maddii rakkoo Abiy Ahmedii siyaasa isaa maalii kaa jedhu haa dubbannuti. Maddii siyaasa Abiy Ahmed Professor Alex Duwal xiinxala isaa ka Aljazeera keessattu xiinxala isaa BBC barreessi keessattu akka inni laf kaaheettu BBC fi Aljazeeranis kan irratti xiinxala hojjetanii akka dhiyeessanitti ilaalcha siyaasaa Habashaatidha. Ilaalcha siyaasaa nafxanyaa, ilaalcha siyaasaa impaayirii irra dhufe. Impaayirii walamatti waaman tokko saamicha lafaa, lafti na hundaayyuu ka warraati, restii warraati, lafti hunduu lafa seenaa warraati, deeffachuu barbaadanii kan hunda ka deeffataniin karaa marii, karaa nagayaa, karaa araaraa osoo hin taane yeroo hunda karaa waraanaa, karaa humnaatiin deeffatan. Kanattu impaayirii nafxanyaa ka hundeen isaa jechuun naannoo Amaaraa ta'e Abiyyi karaa hundaanuu rakkoo keessa galchachuu. Naannoon Amaaraa kaaban yoo fudhannu Tigraahii wajjin wal waraansa keessa jira. Tigraahii irraa raayyaa barbaada, Walqaayitiin barbaada, Tsagadee hin barbaada. Karaa biraatiin ammoo Benishaangul Gumuzii fi Oromiyaan karaa kibbaatiin itti jira. Benishaangul Gumuz irraa Matakkal barbaada, Asoosaa barbaada, Oromiyaa irraa Finfinnee barbaada, Dharraa barbaada, warra Jaarsoo barbaada, lafa hedduu barbaada Oromiyaa irraa. Kaan ammoo karaa Suudaniitiin lafa jechuun Gallabat, Gadariif, Alfashaqaa lafa kan hundaayyuun barbaada. Abiy yeroo ammaan tana waraan keessa ka galche fedhii impaayirummaa, fedhii babal'achuu sirna nafxanyaa. Fedhiin impaayirummaa ka ammaan tan argaa jirru jaarraa 21ffaa keessatti weerara gosa Minilikii sabaa fi sablammii Oromoo, Sidaamaa, Somaalee, Kambaataa, Walaayitaa, Guraagee, Silxee, Kafaa, Dhaasanech irratti godheen gosum tokko jechuudha. Jaarraa 21ffaa keessatti ta'uu isaati malee. Weerara gosuni weerara lafa babal'ifachuu sirna nafxanyaa garasittuu deemaa jira jechuudha. Odoo jechaa jirru lafti Benishaangul Gumuz jedhu kun Benishaangul Gumuz dhuma jaarraa 19ffaattu qabate. Abiy Ahmed suniin dura lafa Suudan turte darbushootatti bulchaa ture jechuudha. Warra Ansaarii jedhamanii afaan Arabaatiin Itoophiyaan ammoo Dirbushettiin lafa sani warra Dirbushoota kanattu bulchaa ture Benishaangul Gumuz. Kutaan bulchiinsa Alagadarii fi nu jennuun kunini kutaa akka malee ummata adda addaa qabdu lafa Suudanii keessa ummata gosa hedduutu jira. Darbushoonni kun jechuun yookaan ammoo warri Ansaarii jedhani kunini warra hariiroo cimaa Benishaangul Gumuz Hojaali Al-Hassan wajjin hariiroo cimaa qaban Hojaali ka masjidii isa booji'amee Benishaangul irra fuudhamee Finfinnee qubatsa wajjin hariiroo cimaa qabanii Sayyid Abdillee Hassani ka Somaalii wajjin hariiroo guddaa qaban. Sayyid Abdillee Hassan warra jechuun Xaaliyaanii, warra Faransaayii fi Ingiliza hundaanuu ka wallolee is wajjin hariiroo guddaa warra qabanii. Kanaafuu Algadarii fi lafi jennu kana ummati jechuun Oromoo ka jechuun lixa Itoophiyaa irraa buqqa'ee godaanee achitti qubate. Ummata jechuun Nuubiyaa, ummata Somaalii guddaa, ummata Amaaraatii fi ummata Tigree qaba. Algadarii fi keessa afaan Oromoo dhiisan malee Oromoo guddaatu jira. Achitti qubate Suudaan ta'e. Tigree guddaatu jira. Ka afaan Tigree dhiisi. Somaalii guddaatu jira. Kan jechuun eegi deemtanii kun waan mootummaan Suudaanii amanu lafti kun jechuun Amaarilleen guddootu irratti qubata. Lafa kana deemanii lafa qabatan jechuudha. Amma seena sun gabaabsinee birbaanee dabarra. Lafa kana Itoophiyaan dhiyuma kan qabatte jechuun bara Minilikii qabatte. Gaambeellaallee barumsaan qabatte. Duuba wanni kun akkuma jiruuttu tahe
Abiy Ahmed ilaalchi impaayirummaa babal'achuu naftanyaa kanattu waraana Tigraahiitii fi waraana Suudanii keessa galchuu deema. Oromiyaa wajjin waraan keessa galchuu deema. Benishangul waliin waraan keessa galchee jira. Oromiyaa waliin waraan keessa galee jira. Abiy Ahmed dhiibba naftanyaa kana ta'etu didachaa jira. Maaliif Suudaan wajjin waraan keessa hin seenne? Sababiin inni keessa hin seenneef tokkoffaa waraanii Abiy Ahmed humni isaa barbadaa'ee jira. Waraan Tigraay keessattuu godhameeni humni ajaja kaabaa jedhamu ka Itoophiyaa ka Tigraay jiru meeshaalee waraana gurguddaa qaba, leenjii cimaa qaba. Waraanii kunini waraan Eertiraa baadimmee irratti bara 1998 2000 mo'atee cabse waraan meeshaa ammayyaa qabu meekanaayizii ta'e kana lola Abiyyiin Tigraay wajjin godhe keessattuu barbadeesse. Rokkeettii qaban cufa dhahee caccabse jira. Taankii warri qabu cufaayyuu barreessee jira. Dishqaa warri qabu, baazuqaa warri qabu. Medfii qabu, laawuncharii warri qabu. Waraanii akka malee meekanaayizii ta'ee kunin loltoonni isaa kun irra barbadaanii jiran. Miidhamanii jiran. Tigraay keessattuu naga buusuu hin dandeenye. Tigraay keessatti milishoota Amaaraa, weerartuu Eertiraatii fi Abiy Ahmediitii fi humni addaa Itoophiyaa irraa bobba'ee diroonii Imaaraatii Arabaatii fi paayileetota biyya Raashiyaatii fi Yukireeniitiif fayyadamee Abiyyi naga buusuu hin dandeenye. Yoo Abiyyi waraan isaa gar Suudanii geesse riphee loltoonni Tigraay deebi'anii Tigraay qabatan jecha soda guddaatu jira. Maaliif warri Tigraay ammumaan kanayyuu warra biltsiginnaa kan muudame ganda huddaa keessatti ijjeessaa jiran. Biltsiginnoota ta'anii warri muudamanii Abiy Ahmedii wajjin laf bulchuuf Hiwwahaatii warri gurmaahee magaala keessatti ijjeessaa jiran. Tigraay keessa yoo baane Tigraay deebitee laf kan qabatti waan jedhutti sodaata Abiy Ahmed. Abiy Ahmed waraan isaa guddoo barbadeesse waraan Tigraay kan keessa yoo mo'atellee bahu Abiy Ahmed nama madaa hedduu baya. Abiy Ahmed nama jechuun yara ta'etu dadhabeetu militarily nama dadhabeetu bahaa jedheen dubbanne ture. Abiy Ahmed biyya keessatti naga buusuu hin dandeenye ollaa wajjin naga buusuu hin dandeenye karaa dippiloomaasiitti maqaan isaa akka malee bata. Dippiloomaasii irratti salphina guddaatu si qunnamee jira. Yeroo ammaan tana karaa dippiloomaasiitiin Abiy Ahmed miidiyaa addunyaa ari'aa jira biyyi keessa mootummoonni gamtoomanii maqaa isaa balleessaa jiranii. Gamtaan Awurooppaa liqii isaa kennuu fi karoorfate qabee jira. Mootummaan Ameerikaa liqii irraa qabee jira. Baankiin addunyaa liqii irraa qabee jira. Dhaabbanni maallaqa addunyaa liqii irraa qabee jira. Karaa dippiloomaasiitiin Abiy Ahmed kana Noobeelii nagayaa badhaafame namtichi kun ammaan tana hoogganaa waraana, hoogganaa badii, hoogganaa boombii buusa jedhamee akkasittu maqaan isaa kaa'aa jira. Dinagdeen Itoophiyaa waraan kan ammoo deeggaruu hin danda'u. Dinagdeen Itoophiyaa koronaa vaayirasii burkuteessee jira. Awwaannisi miidhee jira. Lolaan miidhee jira. Waraanii Tigraay keessaa miidhee jira. Hokkarree ajjeechaa caaluu waliin walittu kaasee dhalate miidhee jira. Kanaafuu dinagdeen Itoophiyaa waraana kana gaggeessuu hin danda'u. Dinagdeen Itoophiyaa sharafa biyya alaa qaba. Meeshaalee waraana Abiyyi gurguddaa qabu barbadeessee jira. Biyyoonni ammaan tana Abiy Ahmediitii fi qawwee liqeessuu birri liqeessanii qawwee kennamuuf yookaan rasaasa kennuuf yookaan taankii kennuuf xayyaara kennuuf hin jiru. Abiy Ahmed rakkatee jira. Meeshaa waraanaa argachaa hin jiru. Meeshaa waraanaa dhufaa hin jiru. Abiy Ahmed wanni inni abdate tokkotu jira. Israa'el abdate. Israa'el meeshaa waraanaa nuu kenniti jedhee Abiy Ahmed yaadaa ture. Israa'el ammaan tana hariiroo cimaa Suudaan waliin godhattee jirti, Misrii wajjin godhattee jirti. Suudaan gargaaruu fi Ameerikaan biliyoona tokkoof miliyoona 100 kennite Israa'el wajjin waan hariiroo tolfatteef. Gamtaan Awurooppaa gargaarsa Israa'elii kan magaalaa Firaansii Paarii keessa qopheessaa jiruuf Israa'el wajjin hariiroo gaarii waan godhatteef. Baankiin addunyaa liqii Suudaanii gadhiisuu deemutu jira. Dhaabbanni maallaqa addunyaa liqii Suudaanii gadhiisuu jira. Liqiin kunini haga biliyoonii 10 taateedha. Itoophiyaa irraa qabatanii jiran. Itoophiyaa dhoowwatanii jiran. Suudaan doolaariin itti roobaa jira. Karaa biraatiin. Kuni jechuun maali? Abiy Ahmed yeroo ammaan tana biyyi inni abdate Israa'el nu dhimma laga Abbayyaa irratti Misrii fi Suudaan waan hin jalanneef nu wajjin dhaabbattii ka jedhu kaalkuleeshiniin suni taa'aa hin jiru. Inumaayyuu odeeffannoo tokko dhageettanii laga Abbayyaa irraa Misriin bishaanii wanni dhiyeessuuf Israa'el dhiyeessuuf fedhii qabdi. Wanni sun kanaan dura gaafa Abiyyi faati Mallas faati dhiifama gaafa Mallas faati hidha guddicha laga Abbayyaa jaaruu jalqabanii mariin sun dhaabbatee jira. Bishaan maal jennaan Itoophiyaa irraa dhaabbataa jedhame. Itoophiyaan bishaan irraa qabdi. Kanaafuu bishaan jira nu hin ga'u jedhani. Nuyyuu hin ga'u Israa'el dabarsinee kennu biraa dabarsinee dhiisaa jedhani mariin sun hafee tura. Ammaan tana Itoophiyaan dandeettiin ishiin bishaan kana
bishaan kana dhaabuu yookaan ammoo bishaan kana hidhuu waan gabbu'aa dhufee fi Israa'elii fi Misriin marii sun jalqabanii jiran. Misooma jechuun Israa'el qaama misooma laga Abbayyaa godhuuf yookaan laga Naayilii godhuuf mariin sun jalqabee jira. Karaa kanaan kanattuu jira jechuudha. Abiy Ahmedii gargaarsa meeshaa waraanaa dhabee jira jechuudha. Karaa biraatiin ammoo Abiy Ahmed duuba ka jiru biyya Imaaraatii Arabaatiif Saawud Arabiyaadha. Imaaraatiin Arabaatii fi Saawud Arabiyaan ammaan tana gara mootummaa Suudanii dhufanii jiran. Gara mootummaa Suudan dhufanii jiran. Mootummaa Suudan duuba dhaabbannaa jecha jiran. Kunis dhiibbaa Misrii irraa kan ka'e. Dhiibbaa Misrii irraa kan ka'e. Karaa biraatiin ammoo wanni biraa ka jiru waraanii Itoophiyaatii fi Suudan yoo wal dhaban. Waraanii Itoophiyaatii fi Suudan yoo wal dhaban as duuba Misriin Suudanittu fayyadamtee Itoophiyaa irratti waraana gaggeessuu dandeetti soda jedhutu jira. Kun jechuun manna samii irraa Misrii bu'uu deemu. Misriin ammumaan tanaayyuu jeettilee waraana ammayyaa jedhaman F-16 fi jeettilee jechuun samii keessatti jechuun raadarii jala miliquu danda'an jedhama ka Ameerikaan kenniteef. Afrikaa keessa Suudaan qofa Misrii qofattuu qabaa jedhamani qabaa jedhamti waan kan gar Suudanii fiddee jirti. Waraanii lafoo Suudaan seene ka Misrii 5,000 haga 10,000 ta'aa dabaluu danda'a jedhamee jira. Dhiyoo kana jechuun warri mootummaa Suudaan magaalaa Alqaahiraa jechuun magaalaa guddatti Misrii deemanii Suudaan Itoophiyaan yoo weerarte yookaan Itoophiyaan wal dhabde deeggarsa guutuu Suudaanii kennuu fi akka fedhii qabdu ibsitee jirti. Mootummaan Abiy Ahmed illee karaa dubbii himaa isaatiin Abiy Ahmed mataan isaayyuu yeroo hundaayyuu obboleeyyan Itoophiyaatii fi Suudaan obboleeyyan ollaa qaama sadaffaatti walitti buusaa qaama wayitti duuba jira jechuudhaan odoo maqaa hin dhoofne Misrii himachaa jiranii Abiy Ahmed Misrii akkanatti sodaata jechuudha. Misriitti duuba jira, Misriitti duuba jira, warri duuba jira, Misriitti loluu danda'a jedhamee dubbatamee jira. Odoo jechaa jirru hidhaan guddichi laga Abbayyaa daangaa Suudaan irraa kiiloomeetirii 15 qofa fagaata. Kiiloomeetirii 15 qofa fagaata. Daangaa Suudaan irraa kiiloomeetirii 15 fagaata. Misriin misaa'iloota yookaan rookeetota kiiloomeetirii 500 ol deeman qabdi. Suudaan illee ni qabdi. Itoophiyaan rookeetota kiiloomeetirii 400-500 deeman qabdi turte. Naannoon Tigraay argitanii jirtan Asmara rukutaa turte gaafa san. Naannoon Tigraay argitanii jirtan eessa rukutaa haleelaa turte. Bahar Daar, Gondar rukutaa turte. Kun jechuun maali kiiloomeetirii 15 gubbaa taargeetii jiru rukutuuf dhahuu fi salphaadha. Waraanni dhalatee jennaan Suudaanii haleeluun akka malee salphaa jechuun hidha guddicha laga Abbayyaa kana. Misriin achi dhufte haleeluun akka malee akka Doonaald Tiraamp baanee Misriin waan kana guutumaa guutuu barbadeessiti. Blow up gooti. Diigdu sun taane miidhuu dandeetti. Miitee akka bishaan hin naqanne yookaan ammoo yeroo bishaan sila kuusuuf Itoophiyaan barbaasuun dheeressuu dandeetti. Abiy Ahmed amma jechuun waraan keessa yoo seene waraanii sila waraana wal balleessanii warri jechuun wal lolu Itoophiyaa fi Suudanii Algadariif irratti wal lolan. Baay'ee wayyaa dubbachaa jirru Algadariif lafti jennuun kunini kutaan bulchiinsaa Alfashiqa jennu kunini fagoo hin jiru wanni irraa. Lafa jechuun Benishaangulii kan irraa fagoo hin jiru. Garuu daangaa Tigraayitii fi daangaa Gondariiti bakki inni jiru Alfashiqaan kunin. Garuu Algadariif haga gadi deema. Haga gadi daangaa Itoophiyaatii fi Suudaan waliin qabanii kiiloomeetirii 1,100 daangaa akkuma dheeraati. Karaa suniin bulchiinsi Algadariifittu aanuu bulchiinsa birattu jira. Karaa kaabatiin ammoo Kasalaattu jira. Bulchiinsa Kasalaa achittu jira. Kasalaan sun ammoo daangaa wanni wajjin qabdi. Eertiraa wajjin qabdi. Karaa sunittu jira. Suudaan Eertiraa wajjin qofa wal lolu miti. Kasalaa qofattuu karaa Kasalaa yookaan Hajar qofa miti lola kagooti. Yookaan ammoo karaa Abraha jira yookaan ammoo karaa Matammaa Gallabaat Gondari qofa miti. Waraanii yoo jalqabe sila waraanni keessatti dinagdee walillee miidhuu waan ta'eef haleellaa jechuun hidha guddicha laga Abbayyaa kan irratti gaggeessuu dandeetti jechuun Algadariif achi gubbaattu gaggeessuu dandeetti. Kun sodaattu jira. Wanni warri barbaadu maali jennaan hidha guddicha laga Abbayyaa sun irratti wal dhabaa waan jiraniif dinagdee Suudanii dinagdee Itoophiyaa dadhabsuu fi Suudanii karaa suniin haleellaa dhaqqabsuu akkasiin dandeettu kan mul'achaa jiru. Itoophiyaan kanaafuu of eeggannoo godhachuu qabdi. Suudaan wajjin waraana hin taane yookaan ammoo waraana hin barbaachisne
keessa seenuu akka hin qabne namoonni hedduun ka gorsaa jiranii. Abiy Ahmed sababa kanirraa kan kahe waraana Suudaanii keessattuu gaggeessuu fi fedhii hin qabu waan gos kanattu jira. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo odeeffannoon kenna ka isin biraan gayaa jirru akkuma itti fuufettuu jira. Maappii Suudaan silaa isinii baasee isin garsiisuufi ture. Lafti Suudaanii kunini gara daangaa Itoophiyaatiin maal fakkaataa ka jedhu kutaa bulchiinsa Suudaanii kana qubsum isaa ka gara bahaatiin jiru kana odeeffannoo takka lama isin biraan gahuu fi maappii Suudaanii kana laaluu barbaade ture. Asirratti jechuun Algadariif Algadariifitu jira. Daangaa Itoophiyaa fi Suudaanii kan walitti fidu jechuun bakki hidhaan guddichi laga Abbayyaa naannoo Benishaangul keessa jiru kunini Damaazini jedhama. Damaazin. Magaalli Damaaziniin kun jechuun magaala Kurmuk Damaaziniitu daangaa Itoophiyaa fi Suudaan illee gubbaa jira. Akkuma mooyyalee Itoophiyaa mooyyalee Keenyaa jennu kan jechuudha. Daangaa Itoophiyaa fi Keenyaa gubbaa kan jirtu bulchiinsa karaa Benishaangul Gumuzii kanaan achi jira. Gadariif karaa oliitiin jira. Kasalaan ammoo karaa wanniitiin olitti jira jechuun Algadariif Kasalaan karaa daangaa Eertiraatiin jira. Achiin dubatti Al-Masmar ka jedhamtu kutaa bulchiinsa Suudaan Wiliyaat jedhama jechuun bulchiinsi Suudaan naannoleen naannoo jennaan Itoophiyaa keessatti yookaan Federal States yookaan Regions ka jennuun Wiliyaatittu jira. Wiliyaatiin daangaa Eertiraa wajjin qabanii galaanaatiin jechuun fi akkasumas karaa oliitiin Mismaar Eertiraa wajjin qabdi. Kasalaan Eertiraa wajjin daangaa qabdi. Kasalaattu gadaanee ka jiru Al-Gadariif. Gadariif jechuun Itoophiyaa wajjin daangaa qabdi. Kaan ammoo Itoophiyaa wajjin ka daangaa qabdu Seenaarii fi Al-Damaazin yookaan Ad-Damaazin jedhamanii lamaan kanattu jira. Ad-Damaazin fi Seenaar warri kun lamaan. Seenaar jechuun laga Abbayyaa gubbaa jirti. Damaazin illeen akkasumas jechuun warra jechuun yaa'a laga Abbayyaa irra jiranii daangaa Benishaangul Gumuzii wajjin qabdi. Karaan gadi jechuun karaan Gaambeellaa maanii Suudaanii kibbaa wajjin daangaa qaban jechuudha. Waraanii eegi dhalate Suudaanii lafti kun cuftinuyyuu lafa waraana tahuu dandaya. Misriin faatii yoo dhufanii Itoophiyaa karaa Alfasheqaa qofaan osoo hin taane waraani daangaa kiiloomeetirii 100 deemuu dandayu. Karaa Benishaangul Gumuziitiin dhufanii hidha guddicha laga Abbayyaa kana jeetti qofa osoo hin taane waraani lafootiin yookaan ammoo misaayiliitiin rokkeettiidhaan rukutuu akka danda'amu sodaan guddaan jirtu. Abiy Ahmed kanirraa kan kahe waraana Suudaanii wajjin godhuu fi fedhii akka hin qabne kan dhagahamaa jiru. Haa ta'uuti malee Abiy Ahmed yeroo ammaan tana nama jechuun bofa hudduu lixesan tahee jira. Yoo gadhiise hin lixaa yoo hirkise hin citaa jedhamee akkuma yaadamu sun Abiy Ahmed yeroo ammaan tana amaarii hudduu seenee jira rakkisee jira. Amaarii rakkisee jira. Yoo atini weerarre Suudaan nurra hin deebisan nutti weeraraa jira jedhan. Abiy Ahmed adon biyyi inni bulchaa jiru naannoon inni bulchu tokkini Suudaan wajjin waraan keessa seente Abiy Ahmed jechuun biyya bulchuu hin dandeenye jechuudha. Maqaattus bada. Biyyi inni bulchu keessattu yoo naannoon tokkini waraan international waraan jechuun biyya bira wajjin goote mootummaan isaa hagam tokko laafaa dadhabaa akka inni ta'e agarsiisa jechuudha. Mootummaan isaa hagam tokko laafaa dadhabaadha. Abiy Ahmed yeroo kanattu ammoo waraan Suudaan wajjin inni godhu hokkarri biyya hundattuu dhalachuu danda'a. Abiy Ahmed Oromiyaa bira fudhatama hin qabu. Alex Duwal BBC'n jedha. Abiy Ahmed rakkoon isa tokkin Amaaraa irrattuu hirkata waan amaarii jettu diduu hin danda'u maal jedhan Oromiyaa keessa jibbamee jira. Somaalee birattuu hin jaalatamu. Uummattoota kibbaa birattuu hin jaalatamu. Hadaree birattuu Hararii birattuu hin jaalatamu. Afar birattuu hin jaalatamu. Kanaafuu amaarii akka beesii isaa lakkaa'ee jira. Amaarii kun ammoo itti garagalaa jira. Aangoon isaa ititee hin jiru. Warruma inni du'uufit isaanii du'uuttu isi jeesuu deemaa waan jedhu kan isaan barreessan. Kanaaf Abiy Ahmed warra kan diduu hin danda'u jechuun sodaa qaba. Maal jenna warri mootummaa naannoo Amaaraa ibsisaa agartanii waraana keenya Suudaaniitti dhiyeessinee jirra. Waraana Tigraay gubbaatti godhamee nutti hoogganee jechaa jiran.
Amma immoo waraan Suudaanitti dhiyeessan jechuudhaan dhiibbaa Abiy irratti cimsuu deeman jechuun pressure Abiy irratti cimsuu deemanii yoo Abiy weerarre Suudaan nuttu weerara yoo Abiy hin goone nuttu godha waan jedhu kasan deema jiran. Abiy kanaaf dirqamee gar waraan kana seenuu danda'a jedhamee yaadamaa jira. Maaliif Abiy Ahmediitii fi Damala Abiy Ahmediitii fi Dammaqee Mokkonnin jidduutti amma tana walitti dhufeenyi warra akka malee badee jira. Lafa kana Hayilemaariyaam Dassaalany viidiyoon isaa hin jira anilleen sheer godhee ture. Hayilemaariyaam Dassaalany lafti kun Suudanii akka kennamte dubbatee jira. Lafti kun lafa Suudaniiti. Milishoota shiftaattu jira. Waraan Itoophiyaa ajjeesaa, waraan Suudaan ajjeesaa, laf namaa deemanii qotatanii lafti kun deebiteefi jira. Lafa kana immoo akka deebise namticha amma Dammaqee Mokkonnin jedhamu kan muummichi ministeera Itoophiyaa ta'u fedhii qabu kan. Maqaan isaa Amaaraa biratti waan jibbameef. Dammaqeen tokkoffaa Amaaraa ta'uu hin danda'u Muslimaa jedhamee itti qoofama walloodhanni. Walloo jechuun bara beelaa Benishaangul Gumuzii keessatti guddate. Lammaffaa walloo Oromootidha hundeen isaa. Amaaraa ta'uu mirkaneessuu fi Amaaraa caalan Amaaraa jechuuf lafa kanaan dura mallatteessee kennamu humnaan deebisuu fedha. Kanaaf Abiy irratti dhiibbaa guddaa goosisaa jiran. Abiy irratti dhiibbaa guddaa goosisaa jiran. Abiy jechuun ammoo didaa jira. Abiy didaa jira. Maaliif Abiy didaa jira? Wantoota kanaan duratti waan haasa'e. Dinagdeen dadhabaadha, dippiloomaasiin dadhabaadha, waraanii isaa miidhamee jira. Itoophiyaan bakka hundattuu hokkorattuu jira. Biyyoonni Arabaa kas gargaaranii yeroo ammaan tana Suudaaniif Misrii wajjin dhaabbachaa jiranii. Waraanii Suudaan wajjin godhamu Misrii fi balbala bana yoo Misrii fi balbalii baname Misriin ammoo haleellaa hidha guddicha laga Abbayyaa irrattuu geggeessuu dandeetti ka jedhudha. Abiy Ahmed rakkoon amminni itti jiru kana. Rakkoon amminni itti jiru kanattuu jira. Warri Amaaraa kun ammoo siree Abiyyi balaaf oofaa jiran. Tigraayi nu lolii jennaan lolee fi waraansa Abiy Ahmed keessa bahuu wallaalee karaa dippiloomaasii itti kasaaree karaa militariitiin itti kasaaree karaa wantoota hedduutiin kasaana irra dhaqqabee rakkachaa jira. Waraan Tigraayi itti seenuu beek malee keessa bahu Abiy Ahmed hin beekne. Benishaangul Gumuzii lolii jedhamee Matakkal deeffannaa jedhamee waraan keessa bahu hin beekne itti seenee jechuun Gumuzii fi Shinaashaa, Oromoo, Bartaa, Maa'oo, Komoo fixaa jira. Raayyaan isaa milishoonni Amaaraa. Oromiyaa keessallee duula itti bananii jechuun Oromiyaa abaa'oo shanee balleessi, jaalmarroo balleessi, tsinfeenyaa junta Oromoo balleessadanii Oromiyaa keessatti waggaa lamaaf Abiy duulchisanii jiranii Abiy saniillee Oromoo biratti jibbamee jira. Jawaar Mohammadin hidhanii sabboontota Oromootiin wal dhabee jira. Kafaa'oo nu balleessadanii dhaabii sun akka hin sochoone, abaa'oon akka hin sochoone godhee jira. OMN cufsiisee jira Abiy. Sababu warraatiif warri gammachiisu. Warri ammoo hin gammadu warri hidhame manidhaa keessatti nu hojjeessaa ni jiran. Abiy Ahmed ammoo kan waan godhu wallaalee jira ittiin rakkachaa jira. Kan caalaa sadarkaa deemuu hin dandeenye gubbaa dhaqqabee jira. Abiy Ahmed yeroo ammaan tana kan kanattu tahaa jira jechuun. Benishaangul Gumuzii qofaa miti naannoo kan qofaa miti rakkoon qormaatii akkasii kunis dhaqqabee jira jechuudha. Kan caalaa deemuu danda'a, kan caalaa deemuu hin danda'a. Garuu badiin siree Abiyyiitii fi akka malee rakkoodha. Abiy Ahmed Suudaan dhahee rukutee keessa baasuu danda'a. Garuu Suudaanillee miidhaa dhaqqabuu dandeetti. Hidhaa guddicha laga Abbayyaa irratti miidhaa dhaqqabuu danda'a. Itoophiyaan lafa sun qabatte lafa sun irratti turuuf jechuun rakkoo dinagdee qunnamuu danda'a. Rakkoo dippiloomaasii guddaanis qunnamuu danda'a. Wantoota hedduutu jira. Kun cuftin iyyuu waan ammaan tana Abiy Ahmed rakkisaa jiru. Karaa biraatiin Abiy Ahmed rakkoo dinagdee guddaa seenee jira. Torbaan kan yoo san dhageettan taate doolaarii biyya alaa to'annaa hanqinni sharafa gabayaa dhoksaa laf jalaa gurguramu kan to'anne jechuudhani hawaalaa Soomaalii kan Itoophiyaa keessa hojjetu cufa irratti to'annoo godhanii birriin Itoophiyaa sharafni 56 irraa gara 48 doolaaritti gabbu'ee jira. Kun amma maal godhe Abiy Ahmed namni hedduun akkas olaalu to'achaa jira jedhan. Wanni akkas tahee to'atamaa jiru hin jiru. Doolaariin namni alaa hawaalaa Soomaaliitiin argu tokkolleen Itoophiyaa deemaa hin jirtu. Doolaariin jechuun namni biyya alaatti ergu Togo wacaalee Soomaaliyaa keessatti hafaa jira. Togo wacaalee Soomaaliyaa keessatti hafaa jira. Yookaan ammoo Hargeessatti hafaa jira. Maallaqi kun Itoophiyaa seenaa hin jiru. Soomaaliin maal gooti? Doolaariin namni Itoophiyaa biyya alaatti ergu harki Soomaaliitti hafaa jira. Soomaaliin dhuftee birri 90 doolaarii tokko birri 90tiin bitatte 55 namaa kennite. Birri hagam irra 35 jala warra hafa. Nagatu koos kanatti jirti. Abiy Ahmed jechuun hanqinni doolaarii dhiyoo kana ka jiru raayyaan ittisa biyyaa kenna ammaan duuba wuskiin dhugu xajjii dhuga taayee danda'attu barreesse. Karaa dinagdeetiin rakkoo inni qabu. Kanaaf Abiy Ahmed waraanii Suudaan wajjin gaggeeffamu
waraana diroonii ta'uu deema. Waraana diroonii ammayyaa. Diroonii ammayyaa gaggeeffamuu deema jechuun Tigraay keessatti Abiy Ahmed injifannoo guddaa kan argate tokkoffaa diroonii Imaraatii Arabaatidha. Kanaafuu waraana diroonii gaggeessuu deema Tigraay keessatti. Waraana diroonii kana godhuu fi Israa'el bir deemee kamikaazii jedhamu diroonii tokkotu jira kan Israa'el oomishtu. Wanni ta'ee kamikaaziin kun inni yeroo tokkoof ergama hin dhufa rukuta targetsa waliin gubatee hafa. Israa'el gurguruu fididdee jirta Abiy Ahmediitiif. Odeeffannoon jechuun amma argannutti. Israa'el diroonota kana Tarkii fi gurguruu diddee jechuudha. Maal jenna hariiroo gaarii Suudaan wajjin qabdi. Hariiroo gaarii Misrii wajjin qabdi. Gurguruu fididdi. Diroonii ammayyaa biyyoonni qaban keessaa biyyoonni diroonii ammayyaa oomishan keessaa tokkini Turkiidha. Chaayinaadha. Ameerikaadha. Biyyoonni Awurooppaa hedduutu jiran. Firaans, Ingiliiz warri gurguruu fidanii jiran. Abiy Ahmed gargaarsa meeshaatti filiqee biliyoonii 4 Emmanuel Macron pirezidaantii Firaans gaafatee meeshaa saniin kenneef hin gurgurreef. Chaayinaan Itoophiyaa gurguruun barbaaddu kan Imaraatiin Arabaa itti fayyadamaa jirtu kun Chaayinaa irraa bitti. Imaraatiin Arabaa Yemen keessattuu seera alaa itti fayyadamtee diroonii Ameerikaan kenniteef Siiriyaa keessattuu kanaafuu Ameerikaan dhoowwattee jirti Chaayinaa irraa. Chaayinaan hin gurgurtii Imaraatii Arabaati garuu Imaraatiin Arabaa Suudaan deeggartii diroonii kana waraana Itoophiyaatiif Suudaan keessatti fayyadamuu hin barbaaddu. Inumaayyuu araarsuu fedhaa jettee jirti. Amma Suudaan wajjin biyyoonni Arabaa kun dhaabbachaa waan jiraniif Abiyyi diroonii argachuu fi Turkii bir deemee jira. Turkiin diroonota ammayyaa ta'anii cimaa warra oomishan keessaa biyya tokko Beeraktar diroonii jedhamu. Beeraktariin kunin diroonii jechuun waraana Armiiniyaa fi Azerbaijaan keessattuu jijjiirama guddaa fide. Armiiniyaan jeetti baay'ee qabdi karaa isheen kenniteef taankota, laawuncheroota gurguddoo, dishqota, meeshaalee madaafa gurguddaa qabdi. Sun hundinuyyuu jechuun diroonii 12 qabdi jedhanii jechuun Azerbaijaan. Dirooniin 12 meeshaalee taankii 200 oli barbaadeessa. Diroonii gosanii Tarkii irraa argachuuf ammaan tan carraaqaa jira. Abiy Ahmed ammaan tan akka hiriyyaa Turkii tahee of dhiyeessuttu jira. Kanaaf ammoo jechuun Turkii wajjin hariiroo cimaa kan qabdu Somaaliyaadha. Farmaajoon biyyoonni Arabaa wal dhabanii jennaan gara Imaraatii bahuu hin barbaanne, gara Saudi Arabiyaa hin baane, gara jechuun mootummaa Turkii bahe. Waraana Farmaajoo kan leenjisaa jirtu Turkiidha. Kan gargaaraa jirtu Turkiidha. So Imaraatii fi Saudi Arabiyaan yoo ka Suudaan gargaaran taate odoo jechaa jirru mootummaan Suudaanii ka Omar Hassan al-Bashir ka gargaaraa ture biyya Turkiitidha. Turkii fi Qatar. Turkii fi Qatarittu gargaaraa ture. Kanaaf fonqolchi mootummaa ka waraanii Abdul Fattah al-Burhaan faati godhan. Fonqolchi mootummaa ka godhan sun Saudi Arabiyaa fi Imaraatitti duub taa'ee goosise. Waraanii akka jechuun Omar Hassan al-Bashir garagalchuu ka godhe. Mormiin uummata ka'ee jennaan warrattuu gargaaraa jira. Isaayyaas Afwerqiilleen saniin duratti Turkii fi wanni Qatar wajjin ture. Garuu gama laallatee gama Imaraatii Arabaa ba'isaaf Abiyyi. Amma Abiy Ahmedii gara Imaraatii Arabaa irra deebi'ee diroonii argachuu fi gara Turkii dhufaa jira. Kun odeeffannoo qabatamaadha. Turkiin diroonii kana ni kennitiif moo hin kennituuf hin beekamne. Turkiin Itoophiyaa irratti aarii guddoo aartee jirti. Maaltu aarse? Masaajida Al-Najaashi jedhamu kan Meqelee Wuqroo keessattuu argamu ka dhiyoo kan warri ijaare bara 2017 warri ijaare waraanii Itoophiyaa masaajida kan irratti haleella jeetti geggeessee jedhama akka odeeffannoo gariitiin waraana Eertiraa wajjin ta'uudhaan miidhee namallee keessattuu jeessa jira jedhama. Turkiin gammachuu hin qabdu yeroo ammaan tanaa. Sunittu jira. Turkiin gammachuu hin qabdu. Mootummaa Itoophiyaa gargaarsa jechuun Turkiin kennuufii dandeettu hin kennitu moo hin kennituun hin beekamu. Kanaan duratti Turkiin ammoo mootummaa Hiwahaatii ka Ihaadigi wajjin hariiroo guddaa qabdi. Mootummaa Mallasee wajjin hariiroo cimaa qabdi. Keessattuu Turkiin mootummaa Mallasee wajjin hariiroo cimaa kan qabdu gaafa pirezidaantii Turkii Recep Tayyip
xayyibetti warri xayyib Erdogan miti maqaa isaa dubbistan Erdogan jiinii akkasuma ta'aa gubbaa qabdi sun inni hudhaadha Erdogan yeroo takkatti Fatullah Gulen namni jedhamu tokko inni fonqolchi mootummaa narraa goosise na ariisisuu fi aangoo irraa jedhe Erdogan gaafa fonqolchi mootummaa irratti carraaqame hordoftoota Fatullah Gulen isan balleessu ture. Fatullah Gulen manneen barnoota guddaa Itoophiyaa keessaa qaba. Neetwoorkiin isaa sheektichi kun jechuun nama amantii tokko akka jechuun Erdogan gara aangootti dhufe namni gargaare garuu Erdogan irratti dhume irratti aangoo irratti wal dhaban. Akka jechuun Omar Hassan al-Bashiriitii fi Hassan al-Turaabii wal dhaban jechuudha. Hassan al-Turaabii Omar Hassan al-Bashir Islamic Front jedhee dhaaba tokko dhaabee itti fayyadamaa nama waraanatii wooma hin beekuu jedhee duratti fidee dhume irrattu al-Bashir cima ta'ee al-Turaabii balleessuu danda'a jechuun siyaasa isaa. Akkuma mangistuuleen duba dhufe jechuun warra hunda nyaate Erdogan Fatullah Gulen fa wajjin dhufe bara jechuun Prime Minister muummichi ministeera Turkii bara Necmettin Erbakan namni beektanii jirtanii Necmettin gaafa inni aangootti dhufe waraana Turkiitu Riippaabilikii sekulaarii taate Riippaabilikii amantii irraa walabaa gara Islaamummaatti deebisaa jedhame ari'an. Achirraa kan ka'e jechuun Erdogan faati akka paartii jechuun haqaaf dhugaa jedhanii paartii jechuun misooma akka paartii amma aangoo qabdu kana dhaabuu jalqabanii Islaamummaan qaama Ottoman Empire qaama Turkii qaama seenaa isii qaama aadaa isii jechuudhani ilaalcha Islaamummaa ofirraa hin dhiibne maal jennaan Kamal Atatürkii jechuun hundeessanii Turkii ammayyaa bara 1923 gaafa Turkii dhaabu Islaamummaan diina Turkiitiidha Islaamummaa irraa bilisa baasna jedhee waan sanii Riippaabilikii sekulaarii taati hundeessina jedhee Empire Turkii dullachaa Ottomanidhaan wal dhabe. Yeroo sani jechuun waan gos kanatti ture jechuun dhiifama isin yaadi sanarra wal dha'an jechuun yeroo garee waa hedduu namatti hima jedhee namarraa dubbii balleessaa jechuun wanneen jechuu barbaade Fatullah Gulen kunin akka jechuun Erdogan aangootti dhufe namis gargaare garuu dhumirratti wal dhabanii mootummaan Abiy Ahmed dura ka jiru mootummaan warra jechuun Hayilamaariyaam Dassaalenyi faati ejjannoo mootummaa Turkii akka malee deeggaruudhaani Fatullah Gulen manneen barnoota isaa kan Finfinnee jiran hunda iyyuu kan Itoophiyaa keessa jiran hunda balleessanii Soomaaliyaa keessa illee kan jiru hunda balleessanii wanni jedhanii achiin dubatti Turkiin hariiroo cimaa Itoophiyaa wajjin qabdi karaa warshaaleetiin karaa investimentiin waan adda addaatiin goote Abiy Ahmed gaafa dhufeen dubattu kantiibaa dhiifama qoonsilaa ishiillee Harariitti banachuu barbaadde turte Turkiin Itoophiyaa wajjin hariiroo qabdu cimsu turte haa ta'uutii malee Abiy Ahmed karaa Imaraatii Arabaa waan dhufeef gara Imaraatii Arabaatti Saawud Arabiyaa waan cillaanfateef Turkiin mirqaana guddaa Itoophiyaa irraa dhabdee jirti yeroo sanittu mirqaana guddaa Itoophiyaa irraa dhabdee investimentii akkasumas gargaarsa waraanaatiif dippiloomaasii kan Itoophiyaa fi gootu Itoophiyaa irraa qabdee jechuudha. Amma Abiy Ahmed Bayraktar ka jedhamu droonota ammayyaa Turkii kana argachuu fi Israa'el irraa eegdhabeen dubatti gara Turkii deemaa inni jiru kadhagamaa jiru haalii jechuun waraana Itoophiyaatiif fi Suudaan gubbaattu xiinxallii isinii qopheessine kana fakkaata Abiy Ahmed Suudaan irratti duuluu danda'a. Yoo Suudaan irratti duulee Abiy Ahmed garuu irra hafuun isaa hin beekamu. Yoo Abiy Ahmed Suudaan irratti duulee karaa dippiloomaasiitiin hin miidhama, karaa dinagdeetiin hin miidhama, karaa waraanaatiin hin miidhama, dhageettiin isaa gadee kufaa Itoophiyaan gara hokkaraa seenuu dandeetti sireen isaa jechuun warra nafxanyaatiin balaa guddaa keessa seenuu danda'e. Abiy Ahmed ammoo yoo callisee jedhe, yoo callisee waraan kan hin duulle Amaarii jechuun Suudaan irratti duuluudhaani adoo mootummaan Abiy Ahmed jiru mootummaan naannoo tokko mootummaa biyya biraatiin biyya birmadummaa qabdu biraatiin wal dhabuu deema maqaa biyyiitiif du'a. Kun jechuun Abiy biyyi to'achuu biyyi bulchuu hin dandeenye. Lammaffaa Abiy callisee eegi ilaale biyyitii Itoophiyaa birmadummaan ishii sarbamtee waayitaa jirtu kanatti biyyitii Itoophiyaa lafti isii waayitaa fudhatamtee jirtu kanatti Abiy Ahmed callisuun Abiy Ahmed harka maratee laaluun isaaf salphinaadha isaaf xiqqeenyadha. Ammumaan tanaayyuu biyyitii Itoophiyaa weeraramtee harka maratee taa'aa jira Abiy Ahmed akkas taa'aa jira Abiy Ahmed akkas taa'aa jira jedhamee jechuun warri nafxanyaa kun duula hamaa irratti godhaa jiran. Abiy Ahmed Tigraahii wajjin waraan hin taane godhe amma biyyitii yartuun ollaa nu malachaa jirti jedhee warri Habashaa hunduu haasawaa jiran.
Abiy Ahmed waraani Tigraay kun si hin ta'u lakkisi tokkummaa biyya keessa tumsi jedhe Jawaar Mohammadii faatii gorsaa turan. Amma Abiy Ahmed Itoophiyaallee qoqqooddeetti fayyadamuu dandeetti. Dhiifama Misiriin Itoophiyaallee qoqqooddeetti fayyadamuu dandeetti. Itoophiyaan dadhabdee jirti, laaftee jirti. Abiy Ahmed waraan kan godhuuf hin qabu har'a kadhachaa jira. Suudaanii kibbaatiin nu waraarsaa kadhachaa jira. Eertiraan nu waraarsaa kadhachaa jira. Imaaraatiin nu waraarsaa kadhachaa jira. Gorfamee hima dhagahuu dide amma walii rakkachaa jira jechuun waan gos kanattu jira. Karaa biraatiin ammoo Abiy Ahmed warri inni abdate warri isaanii inni du'aa jirutti usijjeesuu barbaada. Inni warraa du'a. Ilaalchi Minilikii boolla baasee bakkaan baasuu barbaada. Olaantummaa afaan Amaaraa fiduu barbaada. Yaa sammuu Amaaraa fiduu barbaadanii. Warri nafxanyaa kun ammoo waanum jibbees qaban. Itti fayyadamuu fedhanii karaa biraatiin jibbanii jiran. Bulchituu isaa ka Finfinnee Adaanech Abebee irratti duula maqaa balleessii guddaa godhaa jiran. Adaanech Abebee Finfinnee birookiraasii akkuma jiruuni Amaaraa kennitee jiran. Oduu jechaa jirru bulchiinsi magaalaa Finfinneetii fi bulchiinsi Abiy Ahmed muuziyeemii seenaa Amaaraatii fi dhaabsisuu jiran Finfinnee keessatti. Paarkii misooma Finfinnee kan jedhamu keessatti waan aadaa Amaaraa mul'isu, eenyummaa Amaaraa mul'isu, bulchiinsi magaalaa Finfinneetii fi biltsiginnaan dhaabsisuuf jiran. Kan hunda gootee fi duula hamaattuu irratti baname maqaa balleessii guddaattuu irratti geggeeffamaa jira. Adaanech Abebee, Abiy Ahmed Oppiidoo keessa namni jiru hunduun jechuun arrabsamee malleegii jechuun Shimallis Abdiisaa eegii taatu Shimallis Abdiisaa jechuun Abaawoo Shanee Jaalmarroodha. Oneegii magaalaa jedhamee dubbama. Lamma Magarsaa nama jechuun dimoogiraafii jijjiirame. Maqaan isaa eenyudha? Abbaduulaa Gammada ergama wayyaaniti akkasittuyyuu arrabsama. Abiy Ahmed taanani fakkeessadha. Inni gubbaan isaa gubbaan Itoophiyaadha. Keessi OLF'dha jedha arrabsama. Adaanech Abebee hattuu wushimmaa abaluu jedhama. Nama hunda arrabsanii jibbisanii har'a jechuun namni piroofaayilii maqaa qabaadoo Abiyyii ta'e Oppiidoo keessaa warra hoogganuu danda'a hin jiru. Namni miidiyaa gubbaattu deemee deebisee nafxanyootaaf deebii kennee deebisuu danda'u hin jiru. Jawaar Mohammadii qorichi warraati nu gadhiisa jedhanii nafxanyoota fi deebii kennu jedhanii Oppiidoo keessa warri gadi Abiyyi kadhachaa jiran. Gaafa Shimallis Abdiisaa nafxanyoota bakka cabnettu cabsinee jedhee dubbate ka deebii kenneefi deebii Shimallis maal jechuu barbaade jedhee miidiyaa Habashaa gubbaattuu gabbaa explain godhi Jawaaridha. Gaafa Burraayyuutti masakar ummatii akkasii zarmaatfaat jimla fijjita jedhamu Burraayyuu gubbaattu ka deebii kenne Jawaar Mohammadiitidha. Burraayyuu gubbaatti ka deebii kenne. Ajjeecha bakka adda addaa Itoophiyaa keessatti waan deemaa jira Jawaar Mohammad. Jawaar Mohammad nama nu fure nama warra kanaaf deebii deebisuu qoricha qotuu danda'u nu gadhiisa jedhanii kadhachaa jiran. Abiyyiitu didee malee. Abiyyi ammoo maal? Jawaar gadhiisee jennaan bakka waraana addunyaa sadaffaatti Itoophiyaa keessa hidhatetti Habashaan sodaachiftee jirti. Aangoon irraa fudhatee sodaatee jira gadhiisuun barbaada. Oppiidoon xixiqqoon garuu waanumtaanii waan qabataniif gadhiisan wallaalanii amma taayyeen araara eegii jedhe muddameeti. Uummatii Oromoo nu jibbee nafxanyaan achi jechuun mukitti cabsaa jirti. Achi waraan hin ta'an Tigraay waliin lol keesseen, Benishaangul seen, Oromiyaa wajjin, Suudaan wajjin. Abiy Ahmed jechuun ka Suudaan sodaatu malee Oromiyaa wajjin lol keessa jira. Warri gammachiisuuf Jaalmarroo balleessaa, Jinni Sheexan balleessaa jedhee Oromiyaa bakka hundattuu zoonii 6 ol ammaan ta'an waraana deemaa jira. Matakkal waraana deemaa jira. Tigraay waraana addunyaan beektu, kaan hin beektu malee. Wanni deemaa jiru waan gos kanaati. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo xiinxallii kennanii odeeffannoon keenya kan simbiraan gahaa turre ka ganama kanaa kanuma fakkaataa waan nu daawwattan hordoftaniif hedduu isin galateeffannaa gara guyyaa yookaan ammoo bor walitti deebine odeeffannoo bal'aanii isin biraanii baahuu isin bira dhaqqabsuu deemna waan nu daawwattan hordoftaniif hedduu isin galateeffannaa halkan guyyaa gaarii fulaa jirtan cufattu isinii haa ta'uuti xiinxalaa fi odeeffannoon kenna itti fufa yooyya miidiyaa laalaa odeeffannoo irra jijjirtu hubadha.